Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darba. Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darba. Raadiyoon sagalee Oromoo isaa torbaanitti guyyaa 3, guyyaa kibxataa takkaa salaasaa, guyyaa kamisaatii fi guyyaa sanbataa takkaa sartii sagantaa isiniif dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo isaatirraan darba. Har'a guyyaan kamisa baatii waxabajjii 15 bara 2017. Oduu har'aa isiniif dhiyeessina. Oduu booda marii qophii dhimxaa irratti gaazexeessaan isaa afaan Oromoo Xayyib Qaadii gaaffii fi deebisaa Leetanaal Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa miidiyaa irratti taasise irratti marii Koloneel Abbabaa Garsuu wajjin taasise isin dhageessifneeti. Akkuma aadaa qophii keenyaatti sirbaan nagaa isinitti dhaaman. Kan qophii guyyaa har'aa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaatii obsaan waliin tura. Oduu guyyaa har'aa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti mormiin uummataa ammaas haala cimaan itti fuftee jirti. Sababa mormiitiin barumsi addaan cite waraanni agaaziitiis torbaan dabeerraa eegalee hedduminaan magaalaa Amboo seenuudhaan manneen barumsaatii fi magaalaa marsaniiti jiran. Mormii guyyaa kamisaa torbaan dabre barattoonni barumsa sadarkaa lammaffaa magaalaa Ambootti kaasaniin qabbaneessu jecha poolisoonni federaalaa hedduminaan mooraa seenuudhaan qabbaneessu tattaafatanii jiran. Ammoo torbaan dabre barattoonni 2 magaalaa Ambootti ulee poolisaatiin tumamanii eega manneen hidhaa geeffamanii booda isaan laaffannaan manneen hospitaalaa akkuma geeffamaniin wareegamanii jiran. Wareegamuun barattoota kanaa hiriyoota isaanii akka cimaa waan dallansiise jecha mormiin magaalaa Ambootti ciminaan itti fuftee jirti. Mootummaan TPLF mormiin magaalaa Ambootti eegalamte kuni babal'attee akka magaalota Oromiyaa birootti hin ceeneef poolisoota federaalaa hedduminaan magaalaa Ambootti bobbaasaniis barattoonni dhaadannoo cimtuu dhageessuudhaan dhiigni jaalawwan keenyaa lafatti badee nafu tooftaa haaraa mootummaa wayyaanee warra isa dinaggeejuun nu afaffaajjisaa jiran haa dhaabanii tartiibni qubee afaan Oromoo kana ergamtoota wayyaaneetiin jijjiirame haa sirraa'u gareen komaand poostii hatattamaan Oromiyaa dhiisanii bahuu qaban hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dayyana Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaalaatii fi ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti hidhaman hundi haal duree tokko malee haa gadi dhiifamanii. Mootummaa wayyaaneetii fi OPDO'nis uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan mormii dhageessuu itti fufanii jiran. Poolisoonni lakkoofsaan hedduu ta'an magaalaa Amboo seenuudhaan akka oduu himaan keenya naannoo irraa nuuf ibsatti hedduminaan barattoota irra poolisoonni akka caalaa jiru arguu isaa nuuf ibse. Barattoonnis sodaa injifachuudhaan hanga mootummaan abbaa irree TPLF aangoo irraa fanqolutti qabsoon qeeroon gaggeessaa jirtu akka itti fuftu ciminaan dhaadachaa jiran. Barattoonni gaafa guyyaa kamisa irra dabarree qormaata biyyaa kan kutaa 12ffaa fixatan booda magaalaa Ambootti mormii gaggeeffamteen hanga ammaatti magaalaa Shororkaa guddoo keessatti argamaa jirti. Mormii karaa nagayaatiin barattoonni gaggeessan waraanni agaazii akkuma aadaa isaaniitti barattoota harka qullaa mormii gaggeessaa jiran rasaasaan ajjeesaa jiran. Barattoonni 50 ol qabamanii mana hidhaa keessatti dararaa hamtuun rakkachaa jiran. Haala kanaan mooraan manneen barumsaa magaalaa Amboo hundi loltoota wayyaaneetiin marfamanii eegamaa jiran. Barumsinis guutumatti addaan cilee jira. Manneen barumsaa qofa osoo hin ta'in magaalaa Amboo keessa amma sossoon rakkisaa ta'aa jira. Maddeen utuu teenya akka nuuf ibsanitti walumaa galatti manneen barumsaa hundaa fi magaalaan Amboo loltoota meeshaa waraanaa hidhataniin marfamtee akka jirutti gabaasaan nu dhaqqabde. OPDO'n tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruun mormii guddaa fiddee jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaa tartiiba qubee afaan Oromoo barattoonni itti baratan jijjiiruun isaa karaa adda addaatiin mormii kaasaa jiraachuun isaa gabaafamaa jira. Biiroon barnoota Oromiyaa sababa dandeettii barreessuutii fi dubbisuu wayyeessuu jiruun tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruun A, B, C, D irraa gara L, A, G jijjiiruun kitaabota barnoota haala kanaaf oolan qophaa'ee jechuudhaan miidiyaa televiziyoonaa afaan Oromoo irratti ibsanii jiran. Haala kanarratti kitaabota barattoota kutaa 1ffaa irraa hanga kutaa 4ffaa akka ta'e beeysan. Hojii dana bakkaan ga'uuf jecha
tartiiba qubee afaan oromoo a baacaa darraa karaa laa gaamaatti jijjiiruun leenjii gaafa bara 2007 irraa 2008 akka lakkoofsa Habashaatti geggeessanii akka turaniis ibsan. Haalli kitaabni kun itti qophaa'e tartiiba qubee jijjiiruu qofa osoo hin ta'in wanni birootis akka duuba jirtutti shakkii guddoon oromoota wal mormisiisaati jirti. Haala kanarratti mormii daranuu wanni hafreessee jiru dhihoo tana imbaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinnee waa'ee jijjiirraa qubee kanarratti yaada kennachuun isaanii hayyoota oromoo hedduu ajaa'ibsiisuusaati. Bu'aa qorannoo dhaabbanni Ameerikaa RTI jedhamu qorate irratti hundaa'uudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa tartiiba qubee afaan oromoo duraan aarraa jalqabamu jijjiiruudhaan laarraa akka jalqabamu taasisuun isaa uummata oromoo haalaan yaachisee jira. Akka mormiin karaa adda addaatiin ka'aa jirtu ibsitutti tartiibni qubee afaan oromoo kuni wayita jijjiiramu hayyoonni afaanii bariisonnii fi maatiin barattootaati fi qaamni dubbiin laaltu osoo hin beekin jijjiiramuus barame. Biiroon barnoota oromiyaa garuu hanqina qulqullina barnootaa fi tartiiba qubeetu rakkoo qaba jechuudhaan tartiiba qubee afaan oromoo a baacaa jijjiiruun qubee laarraa akka jalqabus taasisuu isaanii ifatti himaa jira. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii oromiyaa gama isaaniitiin tartiibni qubee afaan oromoo hin jijjiiramne jechuudhaan akka dubbachaa jiranis dhagahamaa jira. Itti gaafatamaa waajjira barnoota oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo feesbuukii isaa irratti tartiibni qubee hin jijjiiramne garuu kitaaba kutaa tokkoffaa irratti dogoggoraan fuulli qubee osoo hin maxxanin waan hafeef kuni dogoggora sirreessuu hin danda'amu jedhee barreessuun isaa ni yaadatama. Haala kanarratti ogeessi linguistiksii yookaan hayyuun afaaniitii fi qorataan afaan oromoo Amaanuel Raagaa haala kaarikulamii afaan oromoo kanarratti haala akkanaatiin raadiyoo sagalee oromoo damee afaan oromootiif ibsa kennan. Deemsi kun akkuma namni hundumtuu amma quba qabu qorannoo USAID'dhaan gaggeeffame tokko irratti hundoofneeti kan nuyi qubee afaan oromoo tartiiba isaa geeddaruudhaaf geenye kan jedhu riippoortiin tokko yookiin gabaasa tokko dhiyaateera televezyiinii oromiyaatiin. Isarrattis akkuma nama kamiyyuu hordofaa turre irrattis namichi ekspertii ta'ee yaada kana deeggaruudhaan dhiyeesse tokko jira. Wanni nuyi hojjetaa turre kana wajjin gatii wal qabatuu fi dhimma keenyas gatii ta'ee fi hordofaa turre qorannoon USAID kan inni agarsiisuu fi wanta isaan godhan waan gidu miti. Qorannoon USAID kan inni agarsiisu ijoolleen Oromoo hanga kutaa 3 jiranii qubee afaan Oromoo addaan baasanii beekuu jedha. Akka positive waan ta'e tokkotti wanti inni lafa kaa'u jechuudha. Kana jechuun qubeen afaan Oromoo kamtu sagalee kam bakka bu'aasa jedhu ijoolleen kun addaan baasanii beeku jechuudha. Kana jechuun immoo jechootaa fi himoota illee dubbisuu yookaan immoo sagaleessuu ni danda'u jechuudha. Akka rakkinaatti kan isaan dhiyeessanii kan USAID'n qorannoon isaa dhiyeessu ijoolleen barreeffama guutuu tokko yookaan immoo tekstii tokko keessaa hiika isaa argachuu irrattitu rakkina qabu jedhee lafa kaa'a. Kun egaa waan adda addaa lama sagaleessuu fi hiika tekstii tokkorraa argachuu yookiin barreeffama tokkorraa argachuun waan adda addaa lamadha. Haa ta'uutii egaa isa rakkoo ta'e sanaaf furmaata barbaachuu irra isa silaa positive ta'e isa silaa jalqaba argatan rakkina qubee hin qaban jedhu sana galagalchanii rakkina qubee qabu jedhanii konvertii godhaniitu rakkoo artificial ta'e harkaan uumame kanaafitu furmaata barbaacha kan isaan qubee afaan oromoo mataan miila isaa waliin rukutanii jechuudha. Jalqabuma isaayyuu wanta rakkoo sana adrees gochaa jira yookaan immoo rakkoo sana maqaa dha'an jiranii rakkoo sanaafis miti furmaati amma argame kuni silaa kan furmaata ta'uu malu ijoolleen tokko yookaan immoo barattoonni daree wayii tokko yoo isaan barreeffama tokkorraa hiika argachuu hin dandeenye akkamittiin ga'umsa argatu jedhanii sanaaf furmaata barbaadu ture. Akkuma rakkootti iyyuu kanaaf wanti isaan lafa kaa'an tokko kan agarsiisu fakkeenyaa fi barsiisaan leenjii gahaa dhabuu kitaabni daree keessaa walanqachuu ijoollee hedduun daree tokko keessatti baay'achuu kun egaa qulqullina barnootaa wajjin waan wal qabatudha. Isa kanaaf silaa kan furmaata barbaadamuun itti ture malee tartiiba qubee olii gadi rukutanii haala ittiin barsiifnu haaraa arganne yookaan meetodoloojii haaraa arganne jedhanii sanaaf dhiyeessuun furmaata rakkina lafa kaa'ame jalqabaatiif kennuutu hin ta'in rakkina gara biraa uumanii furmaata itti barbaachuudha. Qulqullinni qubee kun immoo kan inni gadi bu'ee fi qulqullina barnootaa akkuma waliigalaatti biyyicha keessatti mul'atu irraa kan ka'eetu ijoolleen ga'umsa dhabaa dhufanii kanaaf qubeessuus dubbisanii hubachuus sanarraati kan isaan dadhaban. Tokko tokkoon kaafnee yoo ilaalle fakkeenyaa fi hamma
ijoollee 100 daree tokko keessatti walitti qabanii hamma barcumni hin geenyetti teessumni isaan irra ta'an illee kan nama 2 yookiin 3 baatu irratti 6 7 akkasiin ka'anii akka ijoollee walgahii hidhatteetti fuuldura jaajanii itti dubbachuu alatti tokkoon isaanii progressiin isaanii maalirra ga'e utuu hin jedhin ijoollee kana fidaniitu high schoolidhaan ga'u jechuudha elementaryidhaa kaasanii. Kun egaa ijoolleen kun akka qulqullina barnootaa hin qabaanne godheera. Qubeessuun yookaan immoo dubbisuu dadhabuun dubbisanii waa hubachuu dadhabuun egaa isaa wajjin wal qabata malee tartiiba qubee sanaa miti. Tartiiba qubee sanaa akka hin taane kan agarsiisu ijoolleen isaan dura turan ijoolleen labata ammaa dura turanii xiqqoo yoo laalame rakkina qubeessuu yookaan immoo rakkina waa dubbisanii hubachuu hin qaban ture. Rakkinni kun kan inni dhalachuu jalqabee yeroo mootummaan itti ijoollee akka malee lakkoofsaan hedduu taate yuunivarsiitiitti admiitii gochuu jalqabarraati. Yuunivarsiitii tokko keessatti fakkeenyaa fi akkuma jirtutti fidanii yuunivarsiitii sana gashanii akkuma jirtutti immoo ituun ari'amin akkasiin baatu ga'umsa qabaachuu dhiisuu seettiituu dhimma hin qabaatin baasaniitu gadi bu'aa dhufe qulqullina barnoota biyya sanaa jechuudha. Isaan qulqullina barnoota biyya sanaa hin eegin barate kanatu immoo deebi'ee barsiisaa ta'eedhuma immoo gad deebi'ee ijoollee kana barsiisaa. Rakkinni kun egaa haala kanaan kan inni babal'ataa dhufe rakkoo kana furmaata argachuu kan inni malu qulqullina barnoota sanaa hundeedhaan irratti hojjetamuun itti ture sila. Magaalaa guddittii biyya Somaalee Moqaadishootti balaa mana Pizza House jedhamu tokko irra gaheen namoonni 18 du'an. Magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti balaa garee Al-Shabaabiin gaafa guyyaa roobii galgala raawwatamteen lubbuun namoota 18 akka galaafataman gabaafame. Namoota ajjeefaman kana keessa lammiin biyya Suuriyaa akka keessa jirtuus himame. Hidhattoonni makiinaa boombii irratti hidhatamte karaa hoteela Puush jedhamu humnaan eega bansiisanii booda yaada isaanii jijjiiranii karaa mana nyaata Pizza House jedhamu kan fuula dura hoteela Puush jiru tokko irratti balaa akka raawwatan himame. Hoteelli Puush jedhamu kuni magaalaa Moqdishoo keessatti hoteela Diskoo isuma qofaatu jira. Manni nyaata Pizza kun dargaggoota Soomaaliyaa biratti hedduu jaalatamaa guddaa akka ta'etti himama. Hidhattoonni balaa kana raawwatan uffata poolisii Soomaaliyaa akka uffatanii turan ragaaleen garii ibsaati jiran. Haa ta'u ammoo uffata poolisii uffachuu isaanii ragaa qabatamaan mirkaneeffachuu akka hin danda'in dameen BBC gabaasanii jiran. Hidhattoonni kun mana nyaataa keessatti namoota 20 qabanii ugguranii akka turanis gabaafame. Hidhattoonni dhukaasa akka sa'a Moqdishootti galgala sa'a 8tti yeroo soomana Ramadaanaaf walitti akka ta'ettis himame. Tarkaanfii loltoonni Al-Shabaab fudhatan tuni eega soomana Ramadaanaa seenee booda tan duraa ta'uunis gabaafamaa jira. Namoota ugguraman gadhiisuu fi shororkeessitoota gamoo qabatan keessaa baasuuf poolisoonni biyyaa tarkaanfii fudhataniin sagaleen dhukaasaa hedduun dhagahamaa akka turtees jiraattonni himanii jiran. Haleellaa kana garee shororkeessaa Al-Shabaab akka raawwatte beeysan. Loltoonni tokkummaa Afrikaa garee shororkeessaa Al-Shabaab kana akka lakkoofsa warra faranjootaa bara 2011 irraa magaalaa Moqdishoo keessaa baasanii gareen Al-Shabaab ammoo kutaalee biyya irra caalaa akkuma to'atteetti jira. Eega Ramadaanni soomanaa seenee kan nagaya eegduun biyya Somaalee sakattaa hidhannoo hirkachiisuu magaalaa Moqdishootti gaggeessaa turan. Pireezidaantiin Somaalee Mohammad Abdullahi Farmaajootis dhiyeenya kana bara 2 keessatti Al-Shabaab akka biyya keessaa balleessuuf saganteeffatan sadarkaa biyyaatti ibsuun isaanii ni yaadatama. Magaalaa Londanitti balaa ibidda dhiyoo tana gamoo tokko irratti qabateen lammiilee Itoophiyaa 5 hanga ammaa akka hin argamin himame. Gamoo sanirra lammiileen Itoophiyaatii fi Eertiraa 40 gahan akka irra jiraatanis himamaati jira. Dhiha magaalaa Londanitti balaa ibidda gamoo tokko irra ga'een namoonni 17 akka du'an gabaafame. Namoota du'an keessa Muhammad Al-Hajalii baqataa Suuriyaa ta'uudhaan nama maqaan isaa dura himame ta'eeti jira. Namoonni 18 ammoo du'aa fi jireenya jidduu jiraachuunis dubbatamaa jira. Lakkoofsi namoota balaa ibiddaa gamoo kanarra gaheen lubbuun isaanii dhabanii ida'uun akka danda'amuus miidiyaadhaan gabaafamaa jira. Lammiilee Itoophiyaa warri maatii tokko ta'an gamoo kana daree 28ffaarra jiraachaa turan abbaa fi haadhaa fi ijoollee isaanii 3 balaa ibiddaa tanaan du'uun akka maluus himamaa jira. Gamoo kanarra dhaloonni biyyoota Afrikaa hedduu waan jiraataniif hanga ammaa namoonni 34 as buuteen isaanii hin beekamne. Sababaan balaa ibidda gamoo kanarra geessise maal akka ta'e hanga ammaatti wanni addaan baafame takkallee hin jirtu. Sababaan maal akka ta'e ammoo qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu bulchitoonni biyyaa ibsan.
Liibiyaatti lammiileen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa 260 dhiyaatan garee namoota heeraan ala nama qacarjaniitiin qabamanii jiraachuun akkas isaan yaaddeesse dhaabbanni baqattoota tokkummaa addunyaa beeksisan. Lammiileen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa Liibiyaatti murna namoota karaa heeraan alaatiin nama hedduun ugguraman keessa daa'imman hedduun akka jiraniis dhaabbanni kun hime. Dhaabbanni baqattoota addunyaa viidiyoo dhiyootana marsaalee hawaasummaa irratti maxxanaa jirtu ragaa godhachuudhaan haalli lammiileen kun keessa jiran gaarii akka hin ta'in beeksisan. Lammiileen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa akkasumas lammiileen biyyoota birootis wajjin keessa akka jiranittis ni himama. Lammiileen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa viidiyoo kanarratti mul'atan dararaan guddoon akka irra gahe dhaabbanni kun dubbate. Baqattoonni kun guyyoota hedduuf nyaataa fi bishaan akka hin argatinis himan. Baqattoota dubartoota warra dhiiraarraa adda baasuudhaan mana biraatti waan hidhaniif jecha miidhaan qaamaatii fi saalaa irra gahuun akka malu dhaabbanni kun hime. Firri baqattoota $8,000 irraa hanga $10,000 yoo kan hin kafalle taate namoota qabanii harkaa qaban kana akka ajjeesan viidiyoo marsaalee hawaasummaa irratti maxxansaniin akeekkachiisanii jiran. Baqattoonni lammiileen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kun maatii isaanii wajjin bilbilaan eega wal dubbatan amma yeroo dheeraa akka ta'ee fi bakki amma jiran ifatti hin beekamu jedhaniiti himan. Baqataan lammii Soomaaliyaa tokko kan waggaa tokkoof ugguramee ture guyyaan reebamuu fi nyaata dhabuuf qaamni isaa akka madaawe hime. Guyyoota 4 nyaata nyaachuu baatus irra caalaa kan isa rakkisu guyyaan reebamuu akka ta'es lammiin Soomaaliyaa kun dubbate. Dargaggeessi kun ji'oota 11 waan hidhameef haalaan tumamee waan tureef ilkeeleenii fi harki isaa akka cabees hime. Sababni inni tumamuufis warri isaa $1 gaafataman kafaluu waan hin dandeenyeef ta'us hime. Lammiileen Itoophiyaattis waggaa tokkoof ugguramee jiru tokko gargaarsi godhamee fi karaa biyyaatti deebi'uu akka barbaadus dubbate. Dhaabbanni baqattoota addunyaa gama isaaniitiin lammiileen Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa walitti dararaman ilaaluun akka sodaachisaa jirus beeksisan. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti xumurraatii sagantaa tajaajila naftee wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo gaazexeessaan isaa afaan Oromoo Xayyiib Qaadii qophii xinxalaa haala gaafii fi deebisaa Leetanaal Jeneraal Tsaadqaan Gabateensaa irratti marii Koloneel Abbabaa Garasuu waliin taasise waliin haala kanaan taasiseeti itti dhiyaadha. Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii xiinxala keenya torbanii har'aa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Egaa Koloneel Abbabaa qophii xiinxala keenya har'aa kan ilaallatu Leetanaal Jeneraal Tsaadqaan Gabateensaa'in torbee darbee haala imaammata nageenya biyya keessaa fi biyya alaa Itoophiyaa irratti gaaffii deebii godhaniin marsariitiin Hoornarsii fi gaazexaan mootummaa tokko ibsa baasee jira. Innis dubbii isaan dubbatan irratti irra caalaatti kan inni ilaallatu haali nageenya imaammatni nageenya biyya keenyaa haalli inni amma irra jiru fooyya'uu akka qabu sirrii akka hin taanedha. Kunis yoo haala kanaan fufuu ta'e hawaasa aangoo irratti turuu akka hin dandeenyedha kan inni guutummaa guutuutti kan inni ibsudha. Kunis ta'uu kan danda'e haalli imaammatni biyya keenyaa imaammatni nageenya biyya keessaa fi biyya alaa Itoophiyaa fooyya'uu dhabuunsaa sirrii ta'uu dhabuunsaa kan inni agarsiisa isaas 1 2 3 4 wanta afaan tokko kaasee jira. Innis kan nu baay'ee kan nu ilaallatu waan hin taaneef irra caalaatti kan nu ilaaluun nurra jiraatu. Tsaadqaan Leetanaal Jeneraal Tsaadqaan akkuma beekamu yeroo duriitti Itaamaajoor Shuumii biyyattii turanii Itaamaajoor Shuumii biyyattii yeroo ta'an irratti jijjiirama siyaasa biyyattiitiifis ta'e maal irrattis bu'aa isaan buusan tokko illee hin jiru ture. Haa ta'u malee ammas Jeneraal Tsaadqaan biyya keessaa biyya ari'amanii biyya keessaa yeroo bahanu Huwaatiin wal dhabanii biyya keessaa yeroo bahanu Huwaatiin waliigaltee dhabaniiti dhugumatti yeroo sanatti Itoophiyaa uummata Itoophiyaa bira cina dhaabbatu jedhamee kan yaadamaa ture. Haa ta'u malee isaanii amminni isaan dubbataa jiranu Huwaatiin cina dhaabbataniiti uummata Itoophiyaa cina wanti isaan dhaabbatan tokko illee hin jiru. Kana malees immoo rakkoo Huwaat keessa jiru wanti isaan baasan hin jiru. Rakkoo jiru
gara alaatti baasanii gara mormitoota jira biyya alaa jiranutti baasanii gara Eertiraadha wanta adda addaa gara biyyoota Arabaa irratti kan isaan ibsanii jiru. Kan isaan dubbatan. Mormii uummata yeroo darbee mormii uummata Oromiyaa keessaaf naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ka'eefis rakkoonni guddaan imaammata siyaasa imaammata nageenya biyyattii jedhanii kan isaan dubbatanidha. Maaliif kanarratti kanatti xiqqooshi kana waliin akka nu mari'annu kanan barbaade isaan maaliif rakkoo Hawwaatiin keessa yeroo rakkoon kan jiru uummata Itoophiyaatiif rakkoo kan uumee jiru Hawwaati matuma isaati. Mee kanarratti maal naan jette maal wanta tietoo jiraate yaada qabdu nuuf ibsi. Gaariidha. Anis kaleessa moodeen gaddaa dhaggeeffadheen ture gaafiif deebii jeneraalichi Horn Afrikaa fi hanga tokko gaazexaan mootummaa Addis Zaman baasanii inni isaan Horn Afrikaa irratti bal'inaan ibsa kennan viidiyoo audio isaatiin dhaggeeffadheera sa'aatii dheeraadhaas immoo keessaa cuuffee xiqqoo tokko fuudhee waan ibsa qabaa gaazexaan Addis Zaman. Egaa haasaa isaanii sirriitti dhaggeeffadheera akkuma ati jette dura gaama obbo Jeneraal Saarkaan maal isaanii kan jedhu ilaaluu qabna. Jeneraal Saarkaan Abbabee Taklaayimaanoot Siyyee Abrahaa warreen jedhaman warra Hiwaat keessatti ijoo turanidha. Yeroo sanatti gammoojjii kaasee warra lolanii lolchiisaa Hiwaat asiin gaanii Hiwaat jedhamu kana Hiwaat taasisan keessaa Siyyee Saarkaan gama loltummaati warri kun lamaan ijoo turanii sirna sana fidanii Finfinneen gahuu keessatti warra gahee gurguddaa taphate jennee kaasuu dandeenya. Egaa warri kun Hiwaatii wal dhabanii yeroo Hiwaat bakka lamatti cabee wal dhabanii gargar ba'anii warri ari'ame keessaa tokko Saarkaanii Abbabee Taklaayimaanooti Siyyeedha. Siyyeen immoo mana hidhaayyuu ture bahee warri kun Siyyee irraa waanti ka'u manni hidhaa biyyattii afaan isaanii afaan Oromoffaa ta'eedha jedhee dhageessee ta'uudha. Kitaaba isaarratti gaafiif deebii wayii irratti jedheera. Afaan Oromoffaa ta'eedha jedhe. Amma gaajarri inni kan inni argee gaafa ittisa biyyaa ture hojii raawwachiiftuu kan Hiwaat ture kan Haadeek ture Saarkaanis yoo ta'e Abbabees yoo ta'e hojii raawwachiiftuu Hiwaat ture. Saarkaan kan Haadigiyyuu ture Siyyeenas kan Haadeek ture. Warri kun warra waa hunda raawwachiisaa turanii warra poolisii meekeriidha. Warra poolisii baasanii warra poolisii lafatti gadi dhaabaa turanidha. Warra sirnicha akka utubaatti baatanii asiin gaaniidha hojjechaa turanidha. Egaa uummanni Oromoo manni hidhaa afaan Oromoffaa ta'e yoo jedhu eenyuti amma Saarkaan maaliif Siyyee maal hojjechaa ture gaafa ittisa biyyaa ture eenyutu hidhaa ture eenyutu Oromoo mana hidhaatti ture eenyutu abaawura jedhee uummata Oromoo farrajaa ture eenyutu ma'aadii maal jedhee uummata Amaaraa farrajaa ture eenyutu hidhaa ture mallasii miti kan gadi bu'ee namoota mana hidhaatti guuraa ture isaan kanatu loltuu isaan jala jiruuf tika waraanaa isaan jala jiruuf tika biyyattiitti fayyadamuudhaan mana hidhaatti guuranii uummata keenya hidhaaraa dararaa turan. Okay, jarri kun achii ba'anii gara gaafii Saarkaanitti odeemu jarri kun erga sirna sanaa addaan bahanii yeroo Kenijjit biyyattii keessatti siyaasa raasee Hiwaat sirna Hiwaat hundeerraa raasee sadarkaa garagalchuutti ga'e jechuun uummanni Kenijjit filatee Hiwaat hin filanne egaa afaan qawweetiin irraa fudhatan jechuu dandeenya. Yeroo sana warri kun warra Hiwaatii wajjin wal lolan fakkaatanii bahan gaafa duraa namoonni baay'een gowwummaadhaan gaarummaadhaan warri kun uummata Itoophiyaatti cina dhaabbata. Sirna Hiwaat rakkoo akka inni qabu argee jira. Warri kun kanaa booda Itoophiyaawii ta'anii akka Itoophiyaatti hojjetu Saarkaanis ta'e Siyyees ta'e Abbabee Taklaayimaanotis ta'e jedhee uummanni Itoophiyaa abdii irratti gatee ture. Gateetu yeroo sanatti isaan jala deebi'anii maal godhanii Hiwaat akka taa'itaa turuuf harka lafa jalaatiin Hiwaatiif hojjechaa ture. Lammata amma achumarraa kan maddu yeroo lammaffaatiif sochiin lafa garagalchuu Hiwaatis rakkoo keessa galche
sochiin uummata Amaaraa fi uummata Oromoo waggaa lamaan godhamaa ture kana argite achi as bahanii Saarqaanii fi Abbabaanis yeroo darbes barreeffama isaan barreessaa turan yoo ilaalte sirni kun rakkina qaba. Sirni kun jijjiiramuutu irra jiraata. Uummanni Itoophiyaa sirna kana jibbee jira. Sirni kun uummattoota Itoophiyaa fayyadaa hin jiru. Biyyattii balleessaa jira. Biyyattii akkasitti itti fufe biyyi kun hin bada. Akka Itoophiyaatti uummanni Itoophiyaa rakkoo keessa galee jira. Sirna kanatu rakkoo keessa galche. Sirni kun of jijjiiruu qaba yookaan taa'itaa gallakkisuu qaba jedhee hin barreessine. Sirnichi riifoormii tokko godhee rakkina bulchiisota jiru, rakkina bulchiisaa jiru fi rakkina of keessatti qabu, rakkina sirnichi qabu tokko kaasanii barreessaa turan. Akka sirnichi dafee of jijjiiru akkasitti deemuun akka irra hin jiraanne balaan amma uummata keessatti ka'aa jiru rakkina sirnichi qabu jedhanii barreessaa turanii. Haa ta'uutii yeroo sanas eenyuun deeggaraa turan sirnicha deeggaranii sirnicha cina dhaabbataniiti. Amma immoo inni Saarqaan jedhu siruma sirnichi rakkoo hin qabu. Amma dubbii Saarqaan kaleessa jedhe dhaggeeffatte. Sirnichi rakkoo hin qabu. Sirnichi rakkoo hin qabu jedheeti. Humna nageenya Hawaatiin saboota Oromoo saba Amaaraa lammiilee Itoophiyaa hundillee kan du'an wanti inni dubbatan jiru. Hawaat sirri imaammatni nageenya Hawaat yeroo ammaa uummata rakkibbaa Umaaru sana iyyuu hin dubbanne. Hawaat aangoora turuudhaaf imaammata nageenyaa sana fooyyessuutu irra jiraata kan inni jedhedha. Tokko gama biraatiin immoo imaammatni nageenyaa akkuma heera biyyattii guddittii ta'ee biyyattii keessatti ijaaramuutu irra jiraataa kan inni jedhe jira. Heerri biyyattii uummata Itoophiyaa keessa sirrii ta'eeti kan inni jiraataa jiru kan jedhudha gaaffii qabna. Okay, amma egaa asuma irratti sii dabala. Innumtuu akka sirnichaa wajjin muddamaa ture. Sirnichi of haaromsuu qabnaa nutu rakkoo qaba. Nu keessatti rakkoon jiradhee waggootii lamaan keessatti waggaa tokko as muddamee Tilki Taaddisoo kan haaromsa gadi fageenyaa jedhee namoota kaan ari'ee namoota kaan hidhee ofiifis muddamee waa tokko sirreessuu yaale. Muddama sirnichi keessa gale keessatti isaan dheengadda sirnichaa wajjin muddamanii waa barreessaa ture. Har'a immoo akkuma sirnichi afaan qawweetiin xiqqoo of tasgabbeessee jiru Saarqaan fa'is tasgabbaanii sirnichi maal ta'uu qaba? Poolisii isaa jijjiiruu qaba. Poolisii walquunnamtii dhimma imaammata biyya alaaf biyya keessaa imaammata alaatii fi nageenya biyya keessaa fooyyessuutu nurra jiraata. Fooyyessamuu qaba kan jedhee dubbachuu bahe innuugaa sirnichaa wajjin cinqamaa ture amma sirnichaa wajjin as deebi'ee sirnichi gad deebi'ee akka miila lamaan dhaabbatu amma sirnichi miila lamaan jira. Miila tokkoon dhaabbatee jira. Sirnicha miila lamaan gadi dhaabuuf anuu kanan irratti hirmaadhee dhimma Eertiraa poolisii dhimma Eertiraa irratti qabnu hin fooyyessinadhani. Sana duwwaa fooyyessuun irra jiraatu gaafa Afrikaa naannoo gaafa Afrikaa kanaaf galtu warra Arabootaa wajjin Itoophiyaan naannoo kanatti gaheen isiin qabdu maal ta'uu akka irra jiraatu poolisiin kun hunduma isaa hammatee jijjiiramuu qaba. Keessattuu immoo poolisiin nageenya biyyaa keessattis alattis jiru sirnaan ilaalamee namoonni baay'een irratti hirmaatanii kanas kun fooyyee bahuu qaba jedhee yoo kaasu sirnichi nageenya qaba keessa sirnichaa hin qeeqne keessa sirnichaa hin dubbanne mormiin uummanni kaleessa wareegamni uummanni kaleessa kaffalee uummanni keenya lakkii sirni kun rakkisaadha uummataaf ta'an jiru nu balleessaa jira jedhee sirni kun nurraa ka'uu irra jiraata jedhee uummata Oromoos ta'e Amaaraas ta'e kan biraas gadi ba'ee mormee tikni humna tikaa isaaniiti kan rasaasaan akaa'aa ture namoota kumaatamaan lakkaa'amu waggaa lamaan kana du'e Oromoo keessaa Amaara keessaa bakka birootis lakkoofsi isaa xiqqaa ta'u guddatu du'e Saarqaan kan hin kaafne. Saarqaan maal jedhe siruma Ingorsi Hawaatiin gorsa maal godhe warreen mootummaan shororkeessitoota jedhee farra jechuun hundumti isaanii barbadaa'uu qabu. Mootummaan warra sana to'annaa fi haleellaa isaa jabeesseetti fufuu qaba. Mormiin uummanni gaggeessaa ture uummanni mirga isaatiif qabsaa'aa ture sirriidha sirna kanatu sirna uummataaf ta'uu miti. Bulchiifni keenya kun bulchiisa sirrii miti. Hawaasi jijjiiramuu qaba.
hundeerraa jijjiiramuu qabatee sammanni ka'ee bahee morme sana lakki uummanni sirriidha badiin kan hiwaatiin jenne lakki badiin kan mootummaa Eertiraatii fi warreen farreen uummataa jedhamanii biyya alaatti argaman hiwaatii biyya alaatti shororkeessummaan farra jesanatu akkas godhe malee jedheetu maal godhe sirni hiwaa sirriidha uummanni sirrii miti mormitoonni amma warreen qabsoo uummata wajjiniin qabsaa'aa jiran haleelamuutu irra jiraata anuma mootummaan jabeesseetu fufuutu irra jiraata jedheetu maal godhe mormii uummataa sanas ta'ee gaafii uummanni gaafatu gaafii uummataatii miti keessaa baasee alatti Eertiraa fi warreen Arabaa naannoo kana jiran warra akka Gibsii warra akka maal deebisee Dabuub Suudaan waan akkasii kanarra marseetu balaan gara fuulduraatti nu qaqqabuuf deemu yoo poolisii imaammata biyya alaatii fi nageenya biyya keessaas sirreessuu dadhabne balaa kanatu nu mudata kun immoo eenyuun harkifamee nutti dhufa eenyuudhaan gaggeeffama mootummaa Eertiraatiin gaggeeffama jedheeti isa biyya keessaa dhiisee gara biyya alaatti quba qabee wareegama uummanni keenya waggaa kana lamaan kaffalee ammas kaffalaa jiru bishaan itti naqee bira darbee jechuudha namichi. Kanuma irratti kan ilaaluu nurra jiraatu Jeneraal Tsaadiqaan mormee sirnicha Hiwaatiin akkanatti fakkaatutti sirnicha sana akka inni dubbii amma dubbataa jirutti yoo ilaalame sirnichaa miti kan inni mormee mormichaaf wabii dhaabbatee yeroo sanattis garee jara Mallasii wajjin morme malee sirnichi kan inni mormee jiru. Mallasis erga inni du'ee isaan duratti natti fakkaata erga inni du'ee dinagdee isaa maallaqa isaa fudhatee biyya keessatti raayyaa biraa ijaaree jira yeroo ammaa. Yeroo sanatti ijaaree jira kana jennaan Tsaadiqaan guutummaa guututti akkuma kanaan dura jechuudha akkuma Hiwaat diina uummataa ta'an hunda jarris akkuma diina uummataa ta'aniiti kan dubbataa jiran. Maal jedhee haala nageenya biyyattii imaammata nageenya biyyattii keessa jiru yeroo ammaa fooyyessinee sirreessinee guddina keenya finiinsisuu qabna haala amma jiru finiinsisuu qabna jedhe. Nageenya biyyattii uummanni hacuucamaa jiru uummanni rakkachaa jiru uummanni beela'aa jiru waan tokko wanti dubbataa hin jiru. Kana malees hammee jeneraal Tsaadiqaan kun biyya keessattis dinagdee isaanii fooyyeffataa jiru kanarratti wanta itti beektu jiraate. Egaa waa'ee Tsaadiqaanitti osoo deebinee fi waa'ee sirnichaa Tsaadiqaaniif sirnicha gara tokkotti lamaan isaanii maal isaan kan jedhu addaan baafnee ilaalla. Tsaadiqaan maalinni Tsaadiqaan jechuun sirnicha baatee misastoo kan utubaa sirnichaatti siin jedhee jira. Nama lammaffaa ture humna waraana isaanii keessatti booda Itamaajoor Shuumii biyyattii ture waggaa 7-8 kuni kan inni Hiwaatii wallabee sirni Hiwaat sirrii miti kan jedhu takkaa dubbatanii beekan warri kun Mallasii wallolanii kan itti wallolan immoo bakka irratti wallolan bakka bu'aa irratti wallolanii malee Hiwaat biyyattii keessatti dhaaba dogongoraan ijaarame yookaan immoo dogongoraan ijaarame sirraa'utu irra jiraata kan jedhan takkaa kaasanii beekan namoota jijjiiruu Mallas jijjiiramee nama biraa bakka buusuu waan akkasii wal mormaa turanii. Namichi kun sirnicha keessaa baheesi sirnichuma haala aanjessee fi Dabuub Suudaanitti mari'achiisaa nageenyaa ture waggaa 8-7 darban horii miiliyoonaan kaffalamaa fi ture. Ittaasee immoo Finfinnee keessatti mana viillaa giraawundi pilaas 4 jedhamu kana ijaarratee nama bizinesii adda addaatiin sadarkaa guddaa irratti hojjechaa jirudha. Qabeenya biyyattiitti gargaaramaa jirudha. Obbolaasaa firoota isaa hunda kan badhaasedha. Inni lammataa raayyaa biiraa faabrikaa isaa maacootti ijaarame kana abbaa sheerii guddaan isaa miliyoona 300 qarshii Itoophiyaa miliyoona 300 sheeriin isaa gurguramee jalqabe biiraan kun amma egaa biliyoneroota warri kun achi keessatti miseensa boordiiti inumaa walitti qabaa boordiiti dura bu'aa boordiiti sheerii guddaa immoo kan qabu achi keessaa isa namni kun egaa sirnichi maal jedhee kaleessa haasaanii godhe keessatti mootummaan kun akka diinagdee biyyattii guddisaa jiru guddinni akka argame jijjiiramni akka argame mootummaa kanaan
nagaaf tasgabbiinis hanga tokko hanga barbaachisee hundeen akka argame sirnicha faarsee dubbachaa ture. Maaliif sirnicha faarsee dubbata? Inni abbaa qabeenyaati. Kanaaf booda qabeenya isaa tiksuufi akka jiru kanatti itti fufuudhaaf sirni kun jiraachuu irra jira. Maaliif innis sirnicha wajjin saamee sirnichi sirna uummata saamuudha. Sirna uummata fixeedha. Namoota miiliyoonaan lakkaa'aman buqqiseedha. Namoota miiliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxileedha. Miiliyoona 10 gogiisaan beelaaf saaxilamee nu qaqqabaa du'aa jirra jechaa jira. Abbaa sirnicha kanaa waan ta'eef abbaa qabeenyaa ta'e abbaa murteessaadha. Amma poolisii biyya kana poolisicha irratti warra murteessaa ta'e akka inni dhiyaate yaada isaatirraa hubachuu namni danda'u numa danda'a. Kanaaf egaa rakkoon amma gara rakkootti yoo deemne nageenya poolisii imaammata biyya alaatii fi yookaan nageenya biyya keessaa dadhabuudhaa jedha. Nageenya biyya keessaa kan booresse yookaan nageenya biyya keessaa kan balleesse biyyattiin rakkina nageenyaa qabdi. Balaa gara fuulduraatti dhufuuf itti gaafatamaa namni biyya sana tiksuu danda'u akka mootummaatti hin jiru dhugaadha. Garuu kan kana godhanii Hiwaati. Amma Hiwaati jirutti biyyi Itoophiyaa nagaan jiraachuu hin dandeessu. Yoo humna nageenyaa ta'e yoo tika biyya keessaa ta'e humna nageenya biyya keessaa ta'e hanga gandaatti tikaan xaxanii uummanni keenya bahee galuu akka hin dandeenye godhanii namni akka hin dubbanne ukkaamsanii amma sadarkaa kumaandi poostii namoota Hiwaati ganda irratti ramadanii aanaa irratti zoonii irratti naannoo irratti ramadanii hanga qabaleetti yookaan gandaatti nama tikaatiin xaxanii afaan qawweetiin maallaqaan xaxanii kan jiran isaan. Amma uummanni waan godhu dhabee dhoo'ee kan bahedha. Mormiin amma uummataa kun isaan irra darbee dhoo'ee kan bahedha malee waa'ee nageenyaatiif yoo ta'e waa'ee tika biyya keessaa yoo ta'e kan akka isaanii tika biyya keessaa hanga gandaatti ijaarrateen jiru waa'ee horii dhangalaasanii namoota namarratti ijaaruuf namoota namarratti bituudhaan uummata irratti bituudhaan horiidhaa fi afaan qawweetiin sirna isaanii tifkachuuf godhe TPLF caalaa jiru. Garuu nageenya biyyattiitiif balaa fuulduratti biyyattii qaqqabuuf TPLFitu nageenya biyyattii balleessaa jira. TPLFitu biyyattii balleessaa jira. Balaa uummata Itoophiyaa irratti dhufuufis TPLFitu itti gaafatamaadha malee kan akka har'a alatti quba qabanii abaluutu akkas godhuuf deema jedhan natti hin fakkaatu. TPLF hanga jirutti nageenyi hin jiru biyya sana keessa kan kanuma irratti kanan akkasitti naa dabaltu kanan barbaadu dhugumatti jeneraal Tsaadqaan kan isaan dubbatanii dhugumatti imaammatni kun fooyya'ee Eertiraa wajjin nageenyi uumamee wanti isaan jedhan hundinuu yoo milkaa'ee jedhe dhugumatti Hiwaati rakkoo uummata keenyaa ni fura jettee yaaddaati. Maaliif uummanni keenya kana beekuutu irra jiraate jedhan. Uummanni beeka uummanni keenya waan xiqqoo tokkoon amma yeroo ammaa uummanni keenya muddamee jira. Rakkoo irra jira. Gidiraa cimaata irra gahaa jira. Wanta xiqqoodhaan dogongoruu ni danda'a. Kanaa jennaan Hiwaati aangoorra yoo jiraate maaliif yoo fooyya'ee jedhe uummata keenyaaf bu'aa ni buusa jettee yaaddaati. Buusa. Uummata keenyaa fi Hiwaati kanaa boodas kanaan duras waggaa 26 ture keessatti bu'aa tokkollee hin buufne dhaloota balleessaa ture. Kanaan dura laallee jirra waa'ee barnootaa waan godhan waggaa 26 dhaloota tokko balleessanii deebi'anii barnoonni keenya sirrii miti jedhanii amma gara qo'achuuf qayyabachuutti kan deeman waan adda addaa amma poolisiin keenya sirrii miti jedhanii kan warri namoonni TPLF kun hoo muddamtee waan hin taane taati yeroo uummanni itti ka'e waan hin taane ta'uu gadi buusuu of salphisuu garuu yeroo itti dabarfatanii deebi'anii ummatuma isaan hambise ummatuma isaan jiraachisu kanarratti deebi'anii sirna bittaa ta'anii cuucanii ajjeesanii hidhanii buqqisanii jiraatu waan ta'eef. Kanas dubbatee ture Hayilamaariyaam Dassaaleny yeroo tokko muummichi ministeeraa kan isaan dubbatan jira. Yeroo mormiin uummataa ka'u Hiwaatiidha. Hiwaati yaadigi kanaa miti kan kana caalaa iyyuu boolla keessa galee bahuu ni danda'a. Kan jedhee dubbatee jira. Jeneraal Tsaadqaanis kan isaan dubbatanii wanta kanaaf hojjechuudhaaf natti fakkaata. Afaanessuu danda'u beeytee amma yeroo bara Kinfeendu 93 Hiwaati gidduutti dho'iinsi ka'e
Kinfeen maal jechaa ture walgahii irratti nutu jedha nuti ministeeronni sadarkaa hoogganni gurguddaan kan Hiwaatis ta'e kan Ihaadeeg mataarraa gadi ajoofne akka qurxummii mataarraa gadi ajoofne sirni keenya mataarraa gadi ajaa'edha. Maaliif akkasitti of eeguseeti? Rakkini waan hin taane ta'anii uummata biratti nama nagaafa bakka warra uummataaf dhaabbatee nama of qeequ nama dogongora isaatirraa of sirreessu nama uummata dhaggeeffatu fakkaatanii uummatatti dhiyaatanii rakkina yeroo darbanii immoo deebi'anii sirna isaanii itti fufsiisuudhaaf yeroo baay'ee afaan kanaan waggaa 26 uummata sobaa turanii uummanni kana sirriitti bare kanaaf booda of awwaalanillee uummatatti argisiisan uummanni keenya Hiwaat waa sirreessee akka uummata keenya kanaatti yaadee akka Itoophiyaatti yaadee Itoophiyaa'ummaadhaan yaadee uummatummaan yaadee sirna waa fooyyessee uummata kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisee nageenyaaf tasgabbii fidee diinagdeen guddisee uummata keenya tokkummaa biyyaa eegsisee tokkummaa uummata keenyaa eegsisee birmadummaa biyya keenyaa kabachiisee deemuu miti. Kanaafuu sirni kun waggaatti afaanessan kanarraa ka'ee amma Lammaa Magarsaa waan Oromiyaa keessatti godhu yerootti dhageessaa afaan isaanii kana dubbachuu jalqabe. Afaan isaan yeroo muddaman dubbatan kana dubbatanii uummata keenya sobuu fi dogongorsuu fi haala gaarii dhufaa jira mootummaan kun of jijjiiraa jira mootummaa uummataa ta'uutti deemaa kan jedhan akka uummanni yaadee mormii kanarraa duubatti deebi'uuf yaalii isaan godhanidha. Jeneraal Tsaarkaanis kanuma jechaa jira. Poolisii fooyyessu, imaammata biyya alaa fooyyessu, imaammata tika biyya keessaa yookaan nageenya biyyaa fooyyessu, rakkoon biyyattii rakkoo warra alaati, warra mormitootaa fi naannoo mootummaa Eertiraa yookaan warra Arabootaati. Kanarratti hojjechuu qabnaa jira waa'ee uummata keenyaa hin qabne. Waa'ee Hiwaat uummata keenya uummanni gidiraa uummata keenya irratti ka'aa jiru waa tokko hin kaasee. Hiwaat uummata keenyaaf bakka akka gaarii waan hojjechaa jirutti diinagdeen akka guddisaa jirutti rakkoo tokko waan akka poolisii kana fa'aa waan akka biyya keessatti ijaarsa nageenyaa sirnaan hin turre kaawunsiliin tika biyyaa sirnaan ijaaramee hin turre kanaaf itti gaafatama fudhatee kan balaa fuulduratti ta'u tilmaamee dhiyeessee murtee irratti kennisiisu hin turre rakkoo biyya keessatti ka'e kanayyuu sila dursanii beekutu irra jiraata ukkaamamuu qabayyuu jira barinis rakkoon sunu mormiin uummanni amma kaase kunu otoo inni hin kaasinu achumatti ukkaamsuutu hin danda'ama ture. Ukkaamsuyyuu kan dadhabne sana warra hubatee tika biyya keenyaa sirrii waan hin taaneefi kanaaf ukkaamsuun hin danda'ama ture jedhee nama akkasitti ilaaluudha. Kanaaf Hiwaat irraa uummanni Oromoo jijjiirama eegaa poolisii haa jijjiiranii heerri mootummaa Itoophiyaa uummata Itoophiyaa fayyadeera waraqaarra taa'ee kan ittiin bulaa jiru sirna Maqalee jirutu uummata keenya bulchaa jira. Koree giddugaleessa murtee koree giddugaleessa Hiwaatiin uummanni keenya dararamaa jira. Inni kan murtaa'u kan irratti mari'atamu Maqaleetti. Masaraan Finfinnee jiru warra namoota keessa ta'a malee bakki sirni mootummaa bakki sirni irraa maddu poolisiin irraa maddu Maqaleedha. Maqalee jechuun immoo miseensota Hiwaat Maakalaawii Komitee yookaan mana maree Hiwaat irraa madda. Kuni Hiwaat hanga taa'itaa kanarra biyya Itoophiyaa irraa hin buqqa'initti hundee irraa hin buqqa'initti jijjiiramni sirnaa hamma nufinitti maaloo dubbatame maalii waraqata irratti barreeffame Itoophiyaadhaaf nagaaf tasgabbii fidadee inama. Kanuma dhumarrattis akkati xiqqoo naaf bitu kanan barbaadu Jeneraal Tsaarkaan kan isaan dubbatan keessaa inni tokko mormitoota yeroo ammaa qabsoo irratti argaman irratti bakka jiran irratti barbadeessuu nurra jiraata nageenya biyyattii kabachiisuudhaaf kan jedhu jira. Mormitoota nageenya yeroo ammaa hidhannoon qabsaa'aa jiranis ta'ee uummanni keenyas biyya keessattis dargaggoonni qeerroon Oromoos ta'ee bakka adda addaatti kan jedhe qabsaa'aa jiranu hacuuccaa sirna Hiwaat kuni uummata isaaraan gahaa jirudha.
marsaa sadaffaadhaaf ammas qeerroon naannoo Oromiyaa keessattis ammas mormiin uummataa ka'ee jira. Amboo fi Wallaggaa irratti ka'ee jira. Kanaa jennaan obbo Saadqaan dubbatanus maaluu jedhanus mormiin kun kan dhaabatu miti. Hidhattoonni kunis kan jarri kaanii qabsoo Hawaatiin aangoorraa yoo bu'e malee sirni kun aangoo irratti yoo jiraate uummata keenyaaf nageenyi dhufa inneen abdannu kan jedhu irratti. Malee lubbuu namaa baasuudhaaf lubbuu namaa weeraguudhaaf wanti jarri fedhii wanti tokko wanti kaayyoon jarri qaban tokko illee hin jiru. Kana jennaan uummanni keenyas kan ni beekuun irra jiraatu kanaan boodas Hawwaat aangoorraa yoo hin buune ta'e heera imaammata nagaa imaammata tika biyya keessaas ta'e imaammata biyya alaa nageenya biyya alaatii wajjinis qabdu kamiyyuu fayyeessite heera biyyattiitiin walqixa dhoo keessayyuu uummataaf wanti furmaata laatu tokko illee hin jiru. Kana inni kanuma walii galatti qophii keenya xumuruun duratti wanti jettu jiraate. Wanti jedhu akkuma jette nageenya biyya keenyaatiif balaan TPLF. Nageenya biyya keenyaatiif diinni uummata keenyaa diinumti uummata keenyaa TPLF. Nageenya uummata keenyaa kan booressu TPLF. Nageenya uummata keenyaatiif wabii kan hin kennine TPLF. TPLFitu uummata keenyaaf diina jala mureessitti hima. TPLF amma biyya keenya akka sirnaatti jirutti biyya keenya nagaaf tasgabbii argachuu hin dandeessu. Jireenyi hin jiru, guddinni hin jiru, buqqaa'uun itti fufaa, hidhamuun itti fufaa, wareegamuun itti fufaa. Balaan biyya kanatti immoo boodarra dhufu balaa TPLF uummata kana Itoophiyaa balleessuudhaaf irratti hojjetaa jiru. Kana uummanni keenya sirriitti jala muree beekuu qaba. Saadqaan immoo kan inni haleellaan irratti fudhatamuu qaba mormitootaa fi warra hidhannoo qabsaa'an jedhu. Saadqaan abbaa qabeenyaa biyyattii keessatti qabeenya isaa tifkatee tijaarummaa isaatiin itti fufuudhaaf ijoollee isaatii fi maatii isaa akka amma jiranitti tujaara ta'anii biyyattii keessatti boodammoo gara taayitaatti dhufuu danda'u biyya alaatti baratanii deebi'anii qabeenya biyyattiitiin akka barbaadanitti fandalalamanii jiraatan akkasitti itti fufuudhaaf sirna Hawwaat tifkamuutu irra jiraata. Saadqaan sirna Hawwaat tiksuu qaba horii isaatiif jireenya isaatiif qabeenya isaatiif warra gammoojjii keessa ta'anii qawweedhaan hidhannoo lolanis ta'e warri biyya keessaa falmanis gaafa sirni Hawwaat jijjiirame Saadqaan itti gaafatamadha. Saadqaan kan inni hore qabeenya Itoophiyaatiin qabeenya uummata keenyaatiin malee miliyoona 300 raayyaa faabrikaa kan inni dhaabe mindaa isaa ji'atti kennamuun himiti kun beekamaadha. Saamamee uummanni keenya saamamee uummanni keenya qabeenya isaarraa buqqa'ee qabeenya isaa fudhatameeti. Kanaaf Saadqaan qabeenya isaatiif kachuudha warri Itoophiyaadhaaf uummata Itoophiyaatiif qabsaan kun yoo itti milkaanii sirni wayyaanee itaarraawwee Saadqaanis akkuma sirna sanaa wajjin nam tokko waan ta'eef itti gaafatamadha. Kanaaf jecha Saadqaan warri mormitootaa kun Arbanyoof Gimboot Sabaattis ta'ee abaa'oo rukutamuu qabaa jedhe. Haleelamuu qabaa mootummaan to'annaa isaan irratti godhu jabeessee itti fufuu qaba. Maaliif sirna isaati of tiksuudhaaf isaan haleelaman malee inni jiraachuu hin danda'u. Kanaaf itti gaafatamaas waan ta'eef kanaaf isarraa waan ta'eef hin jiru inni guddaan akkan sila sii kaasee TPLF amma jirutti uummanni Itoophiyaa nagaan jiraachuu hin danda'u. Sirriidha. Galatoomi Korneel Abbabaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii intala keenya torbanii har'aa qaban kanumaan xumurraa turtii gaarii. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo isaati. Obsaanni waliin turuu keessaniif galatoomaa isin jechaa hanga qophii teenya guyyaa sanbataa takka asatti ittiin walitti dhufnu sirba kanaa waliin nagayetti.
soda kuinta sayan saudada afan oromoda afan abagia afan abadia afan oromiya abada jaza jene afan makenyan katame dukna afan oromodin barane gudna Asante Tanzani, Adami Degatsun, Barufi Sultan, Walalun Gapisun, Geva Mamakusan, Wudiyata Chisun, Yomi Yomba Batu, Alota Bebesun, Geva Mamakusan, Wudiyata Chisun, Yomi Yomba Batu, Alota Bebesun. Madan, soda kuinta sayan saudada afan oromoda afan abagia afan abadia afan oromiya abada zaja jene afan makenyan katame dukna afan oromodin barane gudna Afana sonisa saroka hidati lokotan tenkebu ya galanati bosina adaga bosina sabadi ilmana rasu aya hegereti bosina adaga bosina sabadi ilmana basitu aya hegereti Afan oromoda awale mudide kitisaji madam soda kuinta jan saudada afan oromoda afan abagia afan abadia afan oromiya abada gaza jene afan makenyan barane gudna afan oromodin barane gudna tutuban ajaku afan oromodin matashaku yeda kira naftariti yomo sigabati afan abagati bege afan oromo Otimoto yomo sigabati afan abagati bege afan oromo Otimoto bege afan oromo Otimoto bege afan oromo Otimoto